Yooyyaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa bakka gara Jiruu Miidiyaa nagaan dhuftan kanaa dhufuu isiniin jenneerra. Odeeffannoo ammaan tana dhaqqabdee qabannee isiniif dhihannee jirra. Osoo gara odeeffannoo keenyaatti isin hin dabarsiin dura namoonni Jiruu Miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraayibii godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii Jiruu Miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Egaa jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa odeeffannoon keenya guyyaadhaa qabannee isiniif dhihannee godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaarteetti hidhattoonni shanee hidhannoo guutuu waliin galan jechuudhaan miidiyaan biyyattii gabaasaa jira. Hidhattoonni galan kunneen dhuguma waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'umoo kam kan jedhu waan odeeffanne qabna. Gara guutuu odeeffannoo kanatti isin dabarsaa isinis hamma xumuraan faana tura. Miidiyaan biyyattii akkas jechuudhaan dhimma kana irratti gabaasa kenna. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jaarteetti hidhattoonni shanee hidhannoo guutuu waliin karaa nagaan galan. Hidhattoonni shanee waggoota dheeraaf uummata rakkisuu fi misooma gufachiisaa turan filannoo waamicha nageenya addaan hin cinne mootummaan dhiyeessaa ture fudhachuun hoogganaa garee kanaa Jaal Birbisaa dabalatee miseensonni 73 meeshaalee waraanaa bireenii 7 snaayiparii 4 kilaashii 50 fi meeshaalee waraanaa sadarkaa olaanoo qaban biroo waliin harka kennanii jiru. Karaan qabsoo irra deemaa turan sirrii akka hin taane hubachuun biyyaa fi uummata isaanii dararuu karaa nagaan qabsoo sirrii uummataa waliin qabsaa'uuf daandii nagaa filachuu hidhattoonni shanee kunniin himanii jiru. Odeeffannoo kana kan gabaase EBC Afaan Oromoo miidiyaa mootummaa jechuudha. Mee dhimma odeeffannoo kana irratti gara qaama waraana bilisummaa Oromoo irraa maaltu argame kan jedhu akkas jechuudhaan odeeffannoo kana nu dhaqqaban. Namni maqaan isaa akka hin dhahamne barbaadu tokko akkas jechuudhaan dhimma waraana bilisummaa Oromoo karaa nagaatiin galan yookaan immoo shaniin karaa nagaatiin galan jettee miidiyaan biyyattii gabaaste irratti akkas jechuudhaan dubbata. Akkuma beekamu waggaa 7 fi isaa oliif muranni maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun of waamu godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'aa turuun isaa uummata Oromoo maraaf ifaadha. Hoogganaa dhaaba irraa fottoquun naamusa seera waraanaa idil addunyaa cabsuun seeraaf sirna dhaabaa cabsuun safuu sabichaa akka alagaatti cabsuu irratti muranna maqaa faqadaa jedhuun of waamaa turuun isaa ni yaadata. Yakkoota waraanaa addunyaatti bara 1949 Geenevaa maqaa International Humanitarian Law jedhamu cabsuus sadarkaa addunyaatti qeeqamaa turuun isaa dhugaa lafa jiru. Seera mirgoota namummaa addunyaalessa cabsuu keessa muranni isaa tokko qaama lolichaa keessa hin jirre irratti miidhaa geessisuu. Lama nama nagaa butuun mallaqa gaafachuu akka fakkeenyatti fudhachuun ni danda'a. Gochaa kana taa'ee osoo hin ilaaliin abaaboon yeroo maraa itti hojjechuun baatii darbe keessa faqadaaf miseensonni isaa galuun hundumaaf ifaa galaa keessaa riphee lolaa kan hafe yaaddessaa jechuun kan of waamus opporeeshinii gama waraana bilisummaa Oromoo godhamaa tureen dirree qabsoo isaa tuffateet kan durii caalatti kan maqaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun uummata Oromoo irratti yakka seenaa fi seera dalaguun ofirraa qulqulleessuun dhugaan ragaa hin barbaadamnedha. Akka isiniif galuuf waraanni amma gale kun waraana yaaddessaa jedhama. Horroo Guduruu Wallaggaa baadiyaalee aanaa Giddaa Ayyaanaa Amiiruu Jaartee Jirgaa hanga aanaa Habaaboo Guduruutti qotee bulaa saamaa ajjeesaa fi qe'ee irraa ari'achaa ture. Faqadaa jala ture. Booda waraana mataa isaa achumatti uummatee gidiraa armaan olitti isiniif eerree kana dalagaa ture. Amma dirqama faqadaa fi bilisiginnaan itti kennite bahachuudhaan yookaan xumuratee har'a kunoo ijoollee isaa waliin akkuma niqiloota qawwee isaanii gadi qabanii aanaa Giddaa Jaarteetti harka kennitan. Birgeedii bakka bakka hojii waraanaa ganda irraa jirtu buqqisuu cinaatti hattoota uummataa saamaa turte ari'ee golatti galchaa jira. Ammallee harcaatonni muraasni hafaniiru. Warroonni amma galan kunneen warra faqadaa jala turan yookaan immoo waraana faqadaa irraa jitanii bosonatti hafanii diraamaa bilisiginnaan itti kennite erga xumuranii booda har'a harka kennatan shaneen jechuudhaan akka siyaasa bilisiginaadhaaf ta'utti diraamaa hojjetanii as bahanidha. Kun hundaaf ifaadha. Galatoomaa jechuudhaan dubbate namni yaada nuuf kenne kun. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii Jiruu Miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Odeeffannoo keenya itti aanutti isin dabarsina. Isinis laayikii sheerii tuquu hin dagatina. Akkasuma yaada qabaattan gara komantiitiin nuuf kenna. Odeeffannoon keenya itti aanu ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gaafii ulaa galaanaa kan galaana diimaa fi buufata doonii Asab sirrii akka hin taane fakkeessuu fi itti qoosuun gantummaadha malee dhimma biraatii miti jechuudhaan ibsa baase. Ibsa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa baasee akka taanutti isiniif dhiyeessee jira.
Gaafii ulaa galaanaa kan galaana diimaa fi buufata doonii asab sirrii akka hin taane fakkeessuun qoosuun gantummaadha malee dhimma biraatii miti jechuudhaan ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa beeksiseera. Waajjirri ministeeraa kun sanbata darbe ibsa baaseen dhimmi ulaa galaanaa dhimma dhibee biyyattii ta'uudhaan biyyattii guddittii kana xiqqeessee faayidaa ishee argamu ji'oopolitikaa argachuu maltellee gadi qabee jira jechuudhaan ibse. Nuti loltoonni Itoophiyaa nataa biyyoolessaa biyya keenyaa eegsuuf wareegama kamuu kafaluuf sokondii tokkoof duubatti hin jennu. Dhimmi galaana diimaa ifatti waltajjii addunyaa irratti ka'uun baay'ee nu gammachiise jedha ergaan kun. Hidhi haaromsi guddichi Itoophiyaa wareegama dhaloota keenyaa dhugoome miidiyaalee gurguddoo addunyaa irratti Itoophiyaa ol kaasee waamsuu isaa nu gammachiiseera. Kana kan jedhe ministeerichi dhimmi galaana diimaa sababni inni hin milkoofneef akka hin jirre sirriitti amanna jechuudhaan jechaan akeeke. Nuti qaama siyaasaa miti. Kana jechuun siyaasa hin beeknu jechuu miti. Kana kan jedhe ministeerichi faayidaa biyyoolessaa biyya keenyaa mirkaneessuuf jaalannee fedhii keenyaan yeroo wareegamnuuf beeknee ta'uu shakkii hin qabu jedha dabalataan ibsichi. Kanaafuu gaafiin galaana diimaa fi buufata doonii asab sirrii miti jechuun namoonni yaalan gantummaan alatti sababa quubsaa qabaachuu hin danda'an jechuudhaan akeeke. Jechaan ministeerichi ulaan galaanaa Itoophiyaa barbaachisaa ta'uu qaamoleen mootummaa yeroo fi iddoo garagaraatti carraa argatanii fayyadamuun ibsaa turan ibsaas jiru. Fakkeenyaaf muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad eebba kitaaba Edda'amuu jedhu irratti haasaa taasisaniin Itoophiyaan karaa ishee ni qajeelfatti. Kun waan hafuu miti. Kan jedhan Itoophiyaa hidhamtuu ji'oogiraafii taate turte lammiin jedhu kan du'edha jedhanii turan. Dabalanis Itoophiyaan nagaaf dursa kenna hiyyummaaf falmiti karaa bahumsaa barbaachisaa ni qajeelfatti jechuun kun waan hin hafnedha. Obboleewwan keenya kan hubatan maraaf of qopheessuu qabu jechuun waamicha dhiyeessanii turan. Gama biraatiin pirezidaantiin Itoophiyaa Taayee Asqasillaasee walgahii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii 80ffaa irratti galaanni hambaa waloo dhala namaa ta'uu kaasuun galaanni diimaa fi garbi hindiitti biyyoonni dhiyoo jiran hundi tajaajila walqixaa irraa akka argatan waamicha dhiyeessanii turan. Taayee Asqasillaasee itti dabaluudhaan seerri idil addunyaa ulaa galaanaa akka hambaa waloo dhala namaa ta'uu fi mirga walqixaa argachuu fi itti fayyadama biyyoota hundaaf wabii ta'uu isaa ibse. Kun immoo biyyoota biroo waliin ta'uun dhugoomuu qaba jechuun yaa'ii waliigala dhaabbata mootummoota gamtoomanii UN kan Niwuyoorkitti gaggeeffamee ture gubbaatti dubbatanii jiran. Itti dabaluunis biyyoonni kamiyyuu sababa teessuma lafaatiin carraa ulaa galaanaa dhabuu akka hin qabne ibsuun kunis yaada barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres baatii hagayyaa keessa yaa'ii sadaffaa biyyoota guddachaa jiran irratti dhimma ulaa galaanaa irratti Turkmenistaan awweetti gaggeeffame irratti dubbatuun kan wal fakkaatudha jedhe. Ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa ibsa baase irratti Daayirektarii olaanaa ministeera dhimma alaa fi tumsaa waraanaa Meejor Jeneraal Tashomaa Gammachuu Itoophiyaan galaana diimaa keessattuu buufata doonii asab fayyadamuuf kutannoo akka qabdu cimsanii dubbataniiru. Ulaa galaanaa qabaachuun mirga seenaa fi dhimma lubbuun jiraachuu akka ta'es dubbataniiru. Callisnee miti kan ulaa galaanaa gaafachaa jiru jedhan Meejor Jeneraal Tashomaa Gammachuu. Saboota gurguddoo afur kaasuun isaanis walitti hidhamiinsa seenaa Itoophiyaa asab waliin qabdu seera idil addunyaa dhimmoota teessuma lafaa ilaallatuun dhimma lubbuun jiraachuu fi yaaddoo nageenyaati jedhan ibsa baasan irratti. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne hanganuma. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan tura. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haarawaa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya yeroo hundumaati. Namoonni yaada qabaatan gara koomentiitiin yaada keessan nuuf kennaa waan nu wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.